kabajamtoota daawwattoota keenya sponsora oduu biizinasii keenya baankii Awaashin guddaa galateeffannaa oduu biizinasii yeroo kanaaf qabanne isinitti hima oduu biizinasii waliinan mangistuu akkumaati. Dhaabbanni tajaajila loojistikii fi geejjiba galaanarraa Itoophiyaa xaa'oo bara 2013 biyyatti galchuu eegaluu isaa ifoomse. Dhaabbatichis bara oomishaa kanatti xaa'oo yeroodhaan qonnaan bulaa biraan gahuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'uusaa beeksisee jira. Muddee 26 bara 2013 irraa eegaluun xaa'oo biyyee gara biyyaatti galchaa kan jiru yoo ta'u konkolaattota fe'umsaa fi baaburaa fayyadamuudhaan gara biyyaatti galchaa akka jiru ifoomseera. Xaa'oo baaburaan gara biyyaa dhufanis konkolaataadhaan gara kutaalee biyyattiitti fe'aa akka jirus dhaabbatichi beeksisee jira. Bara kanas xaa'oo meetirik toonii miiliyoona 1.8 gara biyyaatti galchuuf karoorfame keessa hanga ammaatti xaa'oo meetirik toonii 60,000 ol gara biyyaatti galuu isaa odeeffannoon dhaabbata tajaajila geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa irraa argame ni addeessa. Bara baajataa qabame kanatti baatiiwwan 5 darban keessatti diiyaasporaan doolaara biliyoona 1.4 gara biyyaatti erguusaa ejensiin diiyaasporaa Itoophiyaa beeksise. Akka ibsa ejensichaattis weerara COVID-19 diiyaasporaan hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'an irratti dhiibbaan uumamuus akka sodaatametti miidhaa geessisee hin jiru jedhameera. Hoggantuun ejensii diiyaasporaa Itoophiyaa adde Salaamaawit Daawit birriin lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan yeroodhaan yerootti dabalaa jira jedhaniiru. Bara baajataa 2013 diiyaasporaan doolaara biliyoona 4 gara biyyaatti akka ergamuuf karoorfame gara hojiitti galamee akka jiru simaniiru. Barana diiyaasporaan 200,000 fi 637 lakkoofsa herregaa banachuun doolaara miliyoona 3.5 qusachuu isaanii simaniiru. Karoora qabame milkeessuufis ejensichi murannoon kan hojjetu ta'us ibsanii jiru. Magaalaa Moojootti sosochii investimentii babal'isuuf hojjetamaa jiruun carraan hojii namoota 18,000 waliif uumamuusaa bulchiinsi magaalichaa beeksise. Warshaalee magaalattii keessatti argaman daran babal'isuun carraa hojii dabalataa uumuufis ta'ee magaalaa Moojoo wirtuu industirii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu kantiibaan magaalaa Moojoo aadde Masarat Tasaffaa himaniiru. Abaayyoo Kafanii garasitti imaluudhaan oduu itti aanu qindeessee jira. Bulchiinsi magaalaa Moojoo sosochii investimentii magaalattii babal'isuuf hojii bal'aa hojjechaa jira. Hojii deeggarsaa fi hordoffii hoggansa bulchiinsa magaalattiin hojjetamaa jiru kanaan sosochiin investimentii magaalattii namoota 19,000 oliif carraa hojii uumuu itti gaafatamtuun waajjira investimentii bulchiinsa magaalaa Moojoo Masarat Abbabaa himaniiru. Carraa hojii naannoo 19,067 ta'u kan haga ammaa hanga ji'a kanaatti kan bira ga'ame ta'uu isaati. Yeroodhaanis dhaabbileen kun baraa baratti dabalaa deemaa kan jiran ta'uu isaati. Waldaaleen intarpiraayizii xiqqaa 9 fi qonnaan bultootni 4 carraan investimentii kanarraa fayyadamaa ta'uu kan himan Masarat Abbabaa walumaa galatti dhaabbileen investimentii magaalattii 222 irra gaheeras jedhaniiru. Dhaabbilee magaalattiitti haala mijataa investimentii uumametti fayyadamaa jiran keessaa warshaan Wayinuu Karteen Trading PLC huccuu oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessaa jira. Hojjettoonni warshichaa 300 dhiyaatan carraa hojii argatanirraa fayyadamaa ta'aa jiraachuu himaniiru. Maqaan koo Tsahaay Mokonnin jedhama. Gaarmentii Wayinuu Karteen Trading keessa hojjechaa jira. Haalli carraa hojii kanaa immoo baay'ee gaariidha. Isa guddaan itti fayyadamaa jira. Zinnaash Hayilamiikaa'el. Maqaan koo Zinnaash Hayilamiikaa'el jedhama. Wayinuu Karteen Trading keessan hojjechaa jira. Shamizii, tiishartii fi haguugduu afaanii funyaanii hojjechaa jira. Hojiin hojjechaa jiru baay'ee gaariidha. የሚሰራው ስራ በጣም አሪፍ ነው። Hojii gaggeessan warshichaas bulchiinsi magaalattii deeggarsaa fi hordoffii itti fufiinsaan isaaniif taasisaa jiraachuu ibsaniiru. ኮቪድ ሀገራችን ውስጥ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ኮቪድ biyya keenyatti guyyaa mudatee eegalee dhiibbaa jiru dandamachuuf qajeelfama mootummaan baasee hojiirra oolchuun hojii oomishaa keenya itti fufneerra. Bulchiinsi magaalaa Mojoos deeggarsa guddaa nuuf taasisaa tureera. Biiroon daldalaa fi investimentii akkasumas kan hojjetaa fi hawaasummaa deeggarsaa fi hordoffii nuuf taasisaa jiran. Kabajamoo kantiibaanis qaamaan asitti argamuun yeroo hunda hordoffii nuuf taasisu. Kanaanis hanga ammaatti hojjettoota keenya sababa ኮቪድን osoo hin hir'isin itti fufuu dandeenyeerra. በዚህም ያው እስካሁን ሁሉንም ሰራተኞቻችን ኮቪድ ከመከሰቱ በፊት የነበሩ ሰራተኞቻችን አሁንም ይዘን ነው እየቀጠልን ያለ ነው። Bulchiinsi magaalaa Moojoo hojii sosochii investimentii magaalattii babal'isuuf taasisuun cinaatti dhaabbilee investimentii fi hojjettoota carraan hojii uumameef fayyadamaa taasisuufis hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu kantiibaan magaalaa Moojoo Masarat Tasaffaa ibsaniiru. Abbootiin qabeenyaa baay'inaan
asitti galan haala gaariidhaan oomishanii jiru. Even dhibee kooviditiin hojichi addaan hin cinne. Ijoolleen achi keessa hojjettus gama carraa hojiitiinis akka hin bittinnoofne hojiin hojjetamaa ture bal'inaan jira. Deeggarsa isaan barbaadanis hojjechaa jiru. Keessattuu indastiriin maal barbaada? Nagaa barbaada. Nagaa keessaa fi alaa. Keessaan hojjetaa achi keessa jiru wajjiniin yeroo adda addaatti marii gaggeessuudhaan hojjetaa fi hojjechiisaa jidduutti karaa nagaatiin environmentiin gaariin akka jiraatu hojii guddaadha kan hojjechaa turre. Biraa tajaajila ibsaa bu'uuraalee misoomaa barbaadu daandiiwwan isaanuma hirmaachisuudhaan daandiin akka hojjetamu maallaqa walitti buufatanii akka hojjetan ta'aa jira. Warshaalee magaalattii keessatti argaman daran babal'isuun carraa hojii dabalataa uumuu fi magaalaa Mojoo wiirtuu indaastirii taasisuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Wanta isaa malu abbaan qabeenyaa gaafatee babal'ifannaas haa ta'u haaraas haa ta'u magaala keenya keessatti yoo jiraate nu yeroo gabaabaa keessatti karaa keenyaan murteessinee tol erginu. Gubbaarrattis yoo ta'e akka duraa miti amma dafanii murteessuun baay'inaan kan qonnaan bulaan gaafatus haa ta'u kan imaxaawwan sila jennes haa ta'u kan amma abbootii qabeenyaa immoo kanuma duraan qaban irratti waa babal'ifachuudhaaf gaafatanis haa ta'u kana deebisuudhaaf naannoo irratti wanni gaariitu jira, haala gaariitu jira, sosochii gaariitu jira. Kanuma jidduu kana murteessan kanaan hin deebi'a jenneetu eegna.